dhugumatti addabanne haa taatu gaa baga jiraatan hundi keessanuu mee sheer godhaa walii daddabarsaa taap godhaa harka keessaniinis walii daddabarsaa taap godhaa sheer godhaa dhugumatti dursoo akkam jirtan eessarraa akka nu daawwachaa jirtanis barreessaa akkuma gaa aadaa teenyaatti aadaa teenya hin irraanfatin aadaa tiktaakiidha. Tiktaakii kanarraa guyyaa lama guyyaa sadii yoo irraa badde waa hedduu jijjiirama waa hedduu agarta. Tiktaakii nagiyaan ani nagiyumaan hin dhiisee biraa kute hogguun as deebi'u garuu tiktaakiin akka malee waliin laaqamaa jira fakkaata. Dhugumatti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa mee sheer walii godhaa harka keessanii sheer godhaa harkaan taap godhaa sheer godhaa hin dhiisinaa. Wanni gartee dhugaan jirtu lafarratti hangam takka jijjiiramni tiktaakiidha. Jijjiiramni teknoolojii tiktaakii kuni dhugumatti guyyaa tokko irraa hafu jechuun yeroo dheertu jechuudha. Yeroo kamalee dheertuudha. Akkasuma sanitti karaa yuutuubiitiinis waa hedduutu deemaa jira. Kun hundinuu gaa haalaatuma teknoolojii amma nuti keessa jiru kanaatu akkanatti gartee waa hunda faxinaan oofaa jira. Jajjabina itti uumanii waan addaa wanni gartee xiqqoo qabdu hundinuu waan addaa ta'ee dhugatti Itoophiyaa waa hedduutu deemaa jira. Akkaan gartee arkaa jirutti dura Itoophiyaa odoo hin dhiyaanne Oromoo keessaa waa hedduutu deemaa jira. Oromoo keessa dhugatti gartee yeroo takka waan uummata keenyaa hogguu dhageessuus hangam takka akka boodarratti hafaa taane ifatti nu garsiisaa jira. Uummanni keenya dhugaan isiniin jaa Oromoon Itoophiyaa keessa bikka biraati miti. Oromoon Itoophiyaa keessatti hangam takka boodarratti hafaa akka taate haalaatu ammaan tana keessa jiru kanatti teknoolojii amma keessa jiru kana wajjin walitti hidhamtee amma dura irra deddeebi'ee gartee nuti akka poolitikaa Itoophiyaa keessa hin jirre isin himaatiin ture. Irra hedduun keessan quba qabdan. Oromoon poolitikaa Itoophiyaa keessa hin jirtu isin hin jechaatiin ture. Ni yaadattaniimi? Warri yaadattan dhugaan isin hin jaamee warri yaadattan mallattoo naa godhaa. Takka agartee waan gartee akka ilillii taatu ol darbaa takka agartee quxurii takka ol darbaa quxuriin takka illee waan biraati asirratti nanaqifaa jechuudha naan jettan ijoolleen. Mee waanuma takka ol facaasaa wanni gartee immoojuma wayii gartee immoojii gartee isinit das jiru ta'e isinitti gammaddan ol faffacaasaa dhugaan isin hin jaa. Hangam takka nuti boodarratti hafaa akka taane dhugaa walitti himuun waan gaariidha. Dhugaa walitti himuun yoo xiqqaate guyyaa lama guyyaa sadiif waa poostiin goone laayiviis hin seenne tiktaaka kanarratti garuu immoo gama duubaatiin gartee viidiyooleen natti ergamaa jiruu fi wanni ani arkaa jiru yeroo takka gartee oguun asirra ol bahee akkanumatti miiseejii ilaaluuf kan kanaaf waan akka malee nama qaanyeessu. Dhugaan isin hin jaa waan akka malee nama qaanyeessu. Eessarraa eegallaa saniin na dhiiba gartee eessarraa eegalleet amma nuti uummanni bikka kana jiru poolitikaa addunyaadhaa dhugatti gartee nu barbaachisaa yaadiyyuutu na keessa mul'achaa jira. Uummanni keenya kan yaadni isaanii ammallee gosa keessa jiru. Gosa keessa gosa abaluun gosa jinniidhaati abaluun gosa maarreedhaati keessa warri jiru.
تكامو أبلون قرتي جني الربسة مارين جني الربسة جي قرتي هجو وري تجريتي في وري إرترا دا أورمو الربسو garuga kone ada social media ti garumo nuti garte akka oromoti akka nama garte sabab bal'aadhaatti oromoon eessarraa akka dhuftees beekuutu isinirra jira beeka oromoon eessarraa akka dhufte sabni oromoo kuni saba gartee dhugatti dubbachuudhaaf addunyaa tanarraa ilma namaa kan uumame kanaaf ifatti kan sababa ta'e uummata oromoodhaati yoo ja'an kana keessa qaanyiin hin jirtu sobniinis as keessa hin jiru achirraa deemtee oromoon guddinni siidhaa gartee civilization adda addaa keessa akka turte guddinni oromoodha eessa akka ture eessarraa ka'ee hangam takka gartee diinni adda addaa oromoo diiguudhaan hangam takka adda facaasee oromoo gartee inumaatu bikka gartee sarvaayivaalatti akka deebitu kan godhan jechuu amata oromoon bara kudha jaha takkaa gartee 1600 like dhibba bara 1600 keessa oromoon jirtuu fi oromoon bara 1800 keessa jirtu deebitee oromoo bara 1900 keessa turte wajjin yoo waliin laalte guddina oromoodhaa tan sadarkaa adda addaatti guddachaa deemte keessa jirte jechuudha. Oromoon ammoo ammaan tana gartee nuti guddina san hunda dhiifnee arraan tana kun gosarraa haasoyna maalirraa haasoyna namarraa haasoyna yaada dhiifne yaadarraa haasoo dhiifne yaada dhugaa dubbachuudhaaf namni yeroo hunda gartee namarraa haasoo nama guddatee miti isinilleen yoo gartee namarraa haasoo saayiba qabaattan saayibummaa nama sanii hojii adda hiikkachuutu isinirra jira adda fagaachuutu isinirra jira nama akkasii saayiballeen godhatina nama namumarraa haasa'u abaluun akkas ta'e abaluun jinni qaba abaluun maal ta'e warra waan akkanaa kana gartee irraa fagaadha arra nuti akka oromootti eessa deemuu qabna maal godhuu qabna jijjiiramni gartee nuti godhuu qabnu maali barnoonni addaa yaanni addaa kan nuti gartee asitti gartee amma dhiheessuu qabnu maali kanaafaa silaa gartee namni irraa mari'ata an waan akkasii san silaa das najaa qaceellotti isinillee gartee akka irratti hirmaattanii irraa mari'attan amma yeroo arraan tanaa fakkeenyaaf isiniin haasoo karaa warra gartee mootummaa Itoophiyaadhaa morkitoonni mootummaa Itoophiyaadhaa warreen gartee akka Juwaarfaan arraan tana maalirraa haasawaa jiran quba qabdanii waan isaan irraa haasawaa jiran mee yoo quba qabaattan mee barreessaa mana keessatti dhugaa dubbachumaaf waan arraan tana Juwaarfaan irraa haasawaa jiran takka immoo leevila gartee Itoophiyaan isaan irra jirti yaanii odeessan yoo gartee haquma qabaatan taate mee barreessaa mana keessatti yoo haquma hin qabaanne taate isiniif hin himu rakkoon hin jirtu arraan tana warri gartee oppositionii paartii Itoophiyaadhaa warri gartee akka Juwaarfaan hogguu haasawan miidiyaalee adda addaa irratti mootummaan Itoophiyaa tuni kufaa jirtii bira dabraniiti yeroo gabaabduu keessatti ni kuftii jaanii haasawaa jiran isinii galtee waan hin jeessu jiru mootummaan Itoophiyaa tuni yeroo gabaabduu keessatti kuftii jaaniiti haasawaa jiran
inumaatu qofaa mootummaa Itoophiyaa tanaaf nuti warri gartee dhaabni takkaa gartee warri mootummaa tana morkaa jiru takkaa dura dhaabbachaa jiru kuni hangam takka qophii goonee jirraa mootummaa tana kufuusii irratti gartee hogguu isin kufte asirraa fuunee tarkaanfachiisuudhaaf hangam takka qophii goonee jirraa yaada jiru irratti qophii godhaa hin jirru jechaatee haasawaa jiran Jawaar faana. Garuu immoo namni keenya asirraa wanni haasawan namarraa haasa'u gosarraa haasa'u gosa jinni keessa maarree jira gosa maarree keessa maarree jira takka kutaa irratti gartee kutaa irratti adda wal baasanii kutaa irratti gartee maqaa adda addaatiin wal yaamanii wal loluu. Garuu immoo uummata keenya hin irraanfatina. Addunyaan Afrikaa mataan siidhaa irraan taneessi jirti. Mee wanta kaan isiniin Afrikaan warra gartee the Sahel group ja'aniin isinii maatiin tureemi Burkina Faso fa'a. Burkina Faso, Niger fi biyyoottan sadeen tuni biyya takka ta'uu irratti hojjechaa jiran. Garuu isaan biyya sadii biyya takka ta'uu irratti hojjechaa jiran. Maali galatoon? Niger, Burkina Faso maaliin biyya takka ta'uu irratti hojjechaa jiran. Amma already paasapoora tokko godhatanii jiran. Okay? Ammatuma kana keessa itti aansanii baankii takka ijaarratanii jiran. Ammatuma kana keessa amma biyyoottan sadeen kuni biyya takka laal Afrikaadhaaf seenaa addaa hojjechaa jiran. Biyyoottan akkanaatuni biyya akkamiif duraan gartee laalanii akka fakkeenyaatti fudhachaa turan. Akka fakkeenyaatti biyyoottan akkanaatun Itoophiyaadha. Biyya teenya. Influensiin ummata Oromoodhaa takka aadaan Oromoodhaa biyyoottan Afrikaa keessatti qabdu. Influensii xiqqoo isinitti hin fakkaatinaa. Akka malee influensii guddoodha. Nuti ammas deebitee gartee biyyoottan South Americaadhaati South Africa keessaas biyya gartee akka Naamiibiyaa keessatti Naamiibiyaanis qophii addaa godhaa jirti. Yoo gartee karaa san quba qabaatan hin beeku Naamiibiyaanis nuu fi ollaan keenya ollaan Naamiibiyaadha boordarii akka qabaatan hin barbaannu jechaa jiran. Okay? Gartee akka gartee boordarii warri adiin Jarman ta'anii tolchanii gartee addan nu filan saniin jiraachuu hin barbaannu jechaa jiran. Kana keessa maaltu jira? Booda asiin jijjiiramni isaan uumaa jiran kuni hogguu ballachaa deeme. Jijjiiramni gartee Maalee fi Burkina Faso faan godhaa jiran hogguu ballachaa deeme. Kun hundinuu jijjiirama Afrikaa fuulduratti tarkaanfachiisuu jechuudha. Okay? Kana keessa ummata keenya hin irraanfatina. Oromoo hin irraanfatina. Oromoo Keeniyaa keessa jirtu. Oromoo Eertiraa keessa jirtu. Oromoo bikka adda addaa keessatti facaatee jirtu kana hin irraanfatina. Garuu immoo boordara gartee artificial boordariidhaanii adda mummuramnee jirra. Deebinee nuti gartee wanni asirratti keessaafu gartee akka gartee wanni akka malee nama tuffachiisu takkaa'u gartee akka nama warra gartee boodarratti aanaa nama godhu. Warri social media irratti bahee takka nama tokkorraa haasa'u takka gosa takkarraa haasa'u gosa tana gartee wallanuu akka waan guddootti ilaalaniiti irraa haasa'an. Akka waan guddoodha. Jijjiiraman qabdu gosti jechuun humaa takkallee hin jijjiirtu.
sin guddiftu beekaa sin gootu oromoo sin caalchiftu kutaanis akkasuma inumaatu Itoophiyaa keessatti oromoodhaaf Itoophiyaa keessatti kutummaa mataa isiitu yoo diigamte irra gaariidha oromoodhaaf. Tana hin raanfatina. Hangam takka nuti gartee poolitikaa amma warri biyya keessa jiru poolitikaa oofaa jiranis ni agarra ijaan. Poolitikaa warri biyya keessa oofa jiru kanaas nuti itti walitti hidhaan qabnu. Poolitikaa amma warri biyya alaa jiru Jawaarfaan oofa jiran kanaa jee walitti hidhaa hin qabnu. Dhugaan isiniin jaa akkam takka nama gartee guddina hin barbaanne nama gartee yeruma hundaa'u gaxaantumma barbaadu. Oromoon amma booda Itoophiyaa mataa siidhaa gubbaarra baatee fudhattee ni deemuu malee waan biraa takkallee gartee waan gaxaantiidhaa yaaduu hin qabdu. Tana gartee wanta godhina salphootti ilaalina waan salphaadhaa miti kun. Oromoon if duuba deebiteeti Itoophiyaa dhiiftee if duuba deebitee Oromiyaa kophaa siidhaa jechuun barra waan boodarratti hafaadha yaada hafaadhaa barra yaada bikka hin qabne. Oromoo Keeniyaa keessa jirtu akkam goota. Keeniyaa keessatti Oromoon dhiibbuma gartee adda addaatiin akka isaan saba guddaa ta'anii hin jiraanne yeroo dheertuudhaaf sistema adda addaa irra dalaganii turan Oromoo Keeniyaa keessa jirtu. Oromoon Itoophiyaa keessa jirtu isin irra hedduun keessan ni beektan. Okay? Tana maaliif irraanfattan? Oromoon Suudaan keessa hin jirtu jettanii yaadina. Oromoon Suudaan keessa ni jirti. Oromoon Ugaandaa keessa hin jirtu jettanii yaadina. Ni jirti Ugaandaa keessaas. Okay? Kana bira gartee namni kanaa yaaduu danda'u. Namni gartee kana ijaan argu. Yaada Oromoo tana hunda guddisee gartee fuulduratti achi tarkaanfachiisu. Bar gabaabinatti isin himuudhaaf. Muuziyeema Ijiptii kan gartee amma Egyptian Museum jedhanii akkanatti addunyaa irratti gartee ol kaasan kana keessa aadaa Oromootu guutuudha. Kana gartee namni keenya akkamitti hin beekne. Wanni achi keessa jirtu bari reedduun siidhaa aadaa Oromooti. Dhugaan isinii hima. Egyptian calligraphy jechuun agarree isin barruu warri Egyptii gaafa dur barruu warri Egyptii jaanii gartee kanatti seenaa agarsiisan tuni bar seenaa Oromooti. Seenaa Oromoon gaafa san uffattu tan gartee jarri gidaarra kaasee akkasitti seenaadhaaf lafa kaayesan arraan tana Arsii keessatti uffachaa jiran. Arraan tana Harargee keessatti uffachaa jiran. Yoo gartee seenaa Oromoodhaa hin beekne taate mee baradhaa kana laala if duuba deebi'aati. Seenaa gaafa saniiti tan ilaarraan tanaa abbaa haadha akkasumatti gartee daddabarsaa arraas geessee jirtu. Akkamitti yoo gartee kan quban qabaanne taate an kitaabaan qaba kitaaba irraa isin garsiisa footoo hundaan qaba. Tan gartee aadaa gaafa sanii tan Ijiptitti gartee amata yoo xiqqaatte gartee amata 500 dura lafa kaayanii gidaarratti jirti jaanii amata 1000 duratti jirti jaanii lafa kaayan san aadaa Oromoodhaa tan arraan tan Harargee keessa jirtuu fi tan arraan tan Arsii keessa jirtu tan akkasumatti naannoo Oromiyaa keessa bakka adda addaa jirtu.
walitti akka bar tan hin raanfatina. Aadaa takka. Wanni ati edda godhuu qabdu dhugatti gartee kalara maybe gartee gaafsan kalarri hin jiru waayyee kalararraa jijjiiri. Garuu immoo qarmaan qarmuma sanii kan gartee shamarran godhatu. Huccuun darbannaan gartee akkasitti asiin hidhatanii kaayatan sanumaa jira. Rifeensi isaan godhatan sanuma. Takka gartee yoo harrayyuu laaltan yoo harrayyuu sanumaa bar. Aaduma Oromooti. Duba uummanni keenya gartee karaa kamii arraan tana deebi'ee namarraa haasa'u. Nama dhuunfaa tokkorraa takka nama durriyyee wayiitirraa ajandaa godhatee sheer godhaa oguu gartee na daawwattan dhageef dhugaan isinii maa waan inni isin soba asirratti hin jirtu dhugumaan isinitti himu jira. Kana akka barnootaatti gartee namni irraa barachuu qaba. Arraan tana poolitikaa akka hin barbaanna nuti poolitikaa gartee Oromoo lama yaada adda addaa ta qabdu wal dura teessee wal falmitu. Maaltu Oromoodhaaf bu'uura tahaa maaltu Oromoodhaaf firii bareedduu uumaa maaltu Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisaa kanarratti Oromoon arraan tana wal dura teessee Oromoon yaada lama ta adda addaa qabdu. Fakkeenyaaf Oromoon amma gartee Itoophiyaa bulchaa jirtuu fi Oromoon gartee amma Itoophiyaa warri bulchaa jiru kuni karaa gaarii irra hin jiranii karaa gartee Oromoodhaaf firii bareedduu uumuu irratti hojjechaa jiranii ja'anii gartee wal dura ta'anii wal falman Oromoo akkasiisan barbaanna malee nuti. Wanni nuti barbaannu guddoon isaani. Oromoon gaafa feetee akkuma gartee sistama gartee warri gartee Oromoo aadaa Oromootii fi inumaatu gartee Oromummaa fuuldura tarkaanfachiisna jiru itti wal dorgoman barbaanna nuti. Tana hin raanfatina. Yeruma hundaa warri hogguu gartee namni yaada adda addaa qabu yaada adda addaa lama warri qabu hogguu wal dorgome ummata bal'aatu mooya. Ummataaf wanni nuti goonu kana jaaniiti wal falman. Wanni Oromoon barbaadus waanuma sani. Okay? Waan akkasii sanitti gartee laaluutu irra barbaachisaadha. Garuu immoo waan Oromoo bikki isiin Oromoon irra jirtu irraa Oromoo of duuba deebisu, Oromoo maqaa balleessu, Oromoo tuffachiisu, akkasuma sanitti maas gad deebinee sabaa fi sabatti gartee naannoo fi naannootti wal loluu fi kana keessa bahuutu nurra jira. Dhugaa namni hundinuu walqixa yaadu, namni hundinuu gartee walqixa beekaadhaa miti. Namni hundinuu immoo namni fedhe tiktaak irra qabee haasa'u tokkolleenu naannoo takka bikan bu'u. Tana gammaas qubatti gartee qacoolatti understand godhutu sana jedha. Namni fedhe abbaan fedhe gartee anammaan tana naannoo tokkollee bikan bu'u yoon asirratti ol bahee yaada addaa yoon darbadhe. Yaada naannoo tokko arrabsu yoon hin jee asirratti naannoo san bikan bu'u. Takka immoo naannoon irraa haasa'u san bikan bu'u. San yaaduma nama sanii nama dhuunfaa ta'uu qaba malee yaada gartee naannoo san guutuudhaa ta'uu hin qabu. Kana maaltu fide guddina keessa akkasitti waa laaluu danda'uu qabna. Yoo akkasitti akka waan laalle taate namni tokko arraan tana namni tokko ani gartee amma gabbehee harargee tahee naannoo biraa ka Oromiyaadhaa gartee yoon hin arrabsee harargee guutuutu Oromiyaa naannoo biraa arrabsee jechuudha. Akkami waan akkasii san ta'a akkamitti
akkamittiin ani Harargee guutuu bikka bu'a hin ta'u wanni akkasii. Akkamittiin ana Arsii guutuu bikka bu'a yoo Arsii ta'ee irraan tana Harargeedhaan waan takka jee uummanni Harargeedhaa kun akkas yoo hin jee akkamitti akkas taate. Ta'uu hin qabu. Yeroo hundaa'u warri gartee dhugumatti bikka lachuuttuu wal dhiibu ajandaa godhatanii warruma gartee qabsoo Oromoo miidhu jiru malee warra qabsoo Oromoodhaa fuuldura tarkaanfachiisuu jiru miti. Qabsoo Oromoodhaa miidhu gabaabinatti. Odoo isaan asii gama lamaa wal lolaniiti sabni biraa immoo isaanuma kana arrabsa. Lal sabni biraa immoo isaanuma kana isaan wal lolu kana arrabsa. Isaan immoo saba biraa kana dhiisaniiti ifii isaaniitiin wal arrabsan. An ogguna kana jiru deemaatitti saba san arrabsaa jechuutu hin jiru. Garuu immoo hammam takka gartee sabni kun hogguu isin sabni biraa hogguu isin arrabsee ifii teessaniif nama isin arrabsoo kana dhiiftanii ifii teessanii hogguu wal arrabsitan. Hammam takka mataa keessaniif boodarratti aanaa taatan hammam takka gartee ifii teessaniif dadhabina qabdan garsiisaa jirtan waan biraa. Namnummaan fedheewu Oromoo arrabsuu hin danda'u. Namnummaan fedheewu. Wanni hundinuu gartee dogoggora jennee bira dabruunis yeroon siidhaa dhumattee jirti. Amma booda namuma fedheewu gartee dhugaatti himnee dhugaa san fudhachiifnee bira dabruu qabna malee akkanatti gartee irra qaqqabaadhaan bira dabruun san haftee jirti. Yoo akka Oromootti gartee nuti namuma fedheewu dhugaatti hin himne dhugaan san gartee dhugaan Oromoodhaa kana jennee waan Oromoodhaa gartee yoo namatti hin himne namni kun gartee waan Oromoodhaa tamataa isaatiif amananii qaban ta'e tan namni biraa itti hime takkaa'u gartee tan saboonni isaanii itti himan. Wanni akkasii san hafuu qabdi. Oromoon dhugaadhaan tafalmatu namuma fedhee wajjin gartee dhaabbattee falmatti Oromoon tana beekamaadha. Feetu gartee daayaloogii poolitikaadhaas haa ta'u seenaa haa ta'u jireenya jijjiiruu haa ta'u waanuma fedhee haa taatu Oromoon biyya gartee Itoophiyaa keessatti Oromoon wanni isiin harka keessaan qabaanne wanni isiin jijjiirama irratti hin godhin aadaan isiin gartee harka keessaan qabaanne takka illee hin jirtu. Feetu aadaa jireenya haa taatu aadaa nyaataa haa taatu aadaa sabaa aadaa gartee ilmaan guddifachuu haa taatu waanuma fedhee haa taatu hunda keessa ni jirti Oromoon. Tana gartee akkasitti beekuun gaariidha. Mee obboleeyyan keenya warri harka baasaa jirtan abbaa abdiifaa jira dhiyaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ali jira mee seenaa kottaa isinilleen. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirta? Nagaa wallahi alhamdulillah baga jiraatti obboleessa keenya. Walumaanuu baga jiraanne isin hundinuu. Yaada bareedarra jirta. Beeytaa wanni Oromoo sa'aatii ammaa kun bira jiraachurra osoo biraa deemanii irra filadhaani beeytaa akka mataa kiyyatti. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Oromoon ani 2018 dura beekuu fi amma argaa jiru tun saba biraa natti taate beeytaa Amaaruma natti taate. Nu amma sagantaan amma deemamaa jiru kun duraan diina tokko qabna.
amma immoo ofumaa diina walitti taane beeyta. Dhugaan sanii bar. Wallaahi baay'ee nama yaachisa. Namni argaa hin jiru malee waanuma ilmaan teenna dhaalchifannuttu amma dhabamaa jira akka sabatti. Akka sabatti kalee abboonni teenna oromummaa tana nutti argisiifte. Oromummaan tun maal akka taate nutti himte. Irriba keessaa nu kaaftee nutti himte. In dagattan jettee akka argitee manaabatti irribaa nu kaaftee atiin Oromoodhaa. Oromoon argitee kutaa fi gosaan addaa waliin qoodduu, amantaan addaa waliin qoodduu. Atiin Oromoodha jettee irribaa si kaaftee sitti himti beeyta. Dhugaa. Ka ammaa kun ammoo si dhiba. Wanni ani itti amanu wallaahi rabbii kiyya malee an amantii kiyyatti aanee an Oromummatti amana. Garuu sa'aatii ammaa kana jireenya si jibbisiisa. Haalli amma uummanni kun itti jiru jechuudha. Waanuma argitee bor in jiraatta, in duuta. Gaafa duute tokko ammoo ati waa dhaalchifataa deemta. Jenereeshinii itti aanutti kennitee deemta. Sa'aatii ammaa kana maalumatti biyya kana namni kennaa. Abboonni teenna biyya akkam nutti kennite. Nu ammoo biyya akkam argitee ilmaan kenna dhaalchifnaa si rakkisa. Anamma naannoo kiyya dhaalchisaa ganda kiyya dhaalchisee biraa deema jechuu ilma. Lafa abbaan kiyya natti kenne san addaan ciree. Kaan argitee abbaa sharaasharee jechuu. Kun waan argitee baay'ee nama yaachisu. Kanarratti ammoo Oromoon akka Oromootti yoo dhaabbatte malee argitee sangoota sadii san ta'uuf deemna. Akkas. Dhugaan jirtu kanuma bara. Lal dhugaan jirtu hangam takka nuti ifii teenyaaf if wallaallee ifii teenyaaf if xiqqeessinee ammaasis gama kaan gartee guddina barbaanna takka gartee nama biraatti hoggoo haasofnu nuti bar sababa bal'aadha sababa guddaadha akkas jennee dubbachuun hangam takka daranuu nu miidhaa jira gartee kana ifatti beekutu nurra jira. Laa yaa baleessa kiyyaa jaatamoota keessa qabsoon Oromoo yeroo san eegalte akka Oromootti eegalte waan baay'ee ofirraa caccabsinee har'a geenne. Gaafa san argitee tokko ta'uu keennattu karaa meeqa keessa tarree sadarkaa silaa har'a jallataa keennallee haa taatu tokkummaa keennattu bakka san nu fide. Osoo argitee akka kutaa maaliin addaan kutaan deemnu taate ganda san keessaa hin baanu. Qabsoon Oromoo waggaa torbaa miti. Guyyaa torba namatti hin fudhattu osoo tokko taate. Abbaa barbaadde ofirraa kaaftee abbaa feete bakka kaahachuuf waggaa torba qabsaahuu miti guyyaa torba ittiin fudhatu. Akkas. Uummata yoo qabsaahillee akka itti qabsaahu beeku. Yoo dubbatellee akka itti dubbatu beeku. Abbootiin teenna waan kana nun dhaalchifne. Nama baay'ee beektaa umrii makeenna diqqaa kanattuu nama baay'ee Oromoof jecha of biraa dhabne. Gandaaf nu biraan dhabamne. Kutaadhaaf nu biraan dhabamne. Akka Oromootti dhabne. Nu ammoo jara san akkamitti geggeessine waan jarri nutti dhiifte sanoo akkamitti ilmaan keenya dhaalchisuuf deemnaan kun yaaddoo guddaa akka dhuunfaa kiyyatti natti ta'an. Ammaalumattu aadama kutaa addaan qoodee biyya tana Oromiyaa tana keessa fidettu anatti gaafiidha nama. Abbootiin teenna sun anama wallaahi wabillaa dhiifama naa godhiiti. Waa'ee aadaa Arsii, aadaa Baalee, aadaa Shawaa kanatti hin namanu. Oromoon aadaa takkittii qabdi Oromummaa ofiitiin jiraachuu wanni an beeku. An Oromoo beeka malee kutaa Oromoo gandaan silaa namni ati achii dhuftee maalii achii dhuftee kan ittiin namanu. Kanaaf yaa obboleeyyan teennaa numattu jira. Namni silaa yaada waan kana deeggaru yoo baay'ina qabaanne waan kana dhabamsiisuun hin dadhabnu. Akkuma argitee namni namuma lamaa sadiittu har'a nu keessa fidee ganda guutuu fudhachuuf deemama.
akkas. Nulleen namni yaada wal fakkaataa qabu kun wanni kun akka dhabamu barbaadu walitti dhufnee sagantaa keenya godhannee sagantaa ajandaa waan kana balleessu irratti hundoyne osoo tokko taanee wanni kun akka badu goone bareeda jedhee yaada. Ilmaan teenya waan dhaalchifnu dhabuuf deemna, biyyaa dhabuuf deemna, siyaasaa gara itti dalagannu wallaalle yoo ati nasii deemte amma miidhama feetamee laasitti haa himu. Oromiyaa kutama isiin jettu kana jennee haa waamnu. Oromiyaa wanni jedhamu guutuun gandaa gandatti godinaa godinatti bakki rakkoon takka hin jirre hin jiru. Har'a uummata shawaa akkasitti roobni argitee bishaan sun akkasitti uummata sanichi buqqise. Namni tokko dubbataa jira miidiyaa kanarra. 2018 gaafa Harargee fi Baalee buqqaati. Walloon bardiina keessa jirtu sun nurraan nafni nu. Kanutti aanuu miti. Har'a uummata san kachitti dhumaa jiru kana namni abbaa kanaati hin jedhuun salphina guddaa keessa jirraa bara. Foon keetii yaa obbaleessu amaarri dhufee sin awwaalu. Osoo anarra waa takka ta'eeti kashawattuu seeraan naa bahu imimmaa dhugaa. Sittu naa baha Harargee dhufte Wallaggaa dhufee santu naa bahu Tigree fi Amaarri naan boottu. Boohichi iyyuu boohicha qaba. Aanaa aanatti aansanii jedhan reefa aanatti aansanii jedhan. Ka aarurra ka aanutti goraa jette Oromoo abbootii teennattu nutti himee deeme. Meenu waa maasataate wooma takka wannummaan ilmaan teenna dhaalchifsuu barbaajiroon anamma akka kutama jedhanii hawaamani anamma Baalee bahi. Baalee takkitti dhaalchisuu miti ganda kiyyaa dhaalchisaa hin jiru akka amma deemaa jiru kanatti ilmaan tiyyatti. Akkasii bar dhugaan jirtu tana caalii ilaal dhugaan jirtu bar bikka kana dhugaa jirtu dhiifneeti nuti gartee waan addaatirraa haasawaa jirra. Dhugatti gartee haqa lafarra jirurraa dubbachaa jirta. Yaada kana irraa warroota kaanillee kan isaa deeggarraa. Mee Abbaa Abdiitiif carraa kan nuti akka Abbaa Abdii jirta? Dhiifa maanini waan biraa si gaafachuu ol seene ni ta'amite. Waan dheengadda fakkeenyaaf wannaa 5 guruppii sanii ta welcome cooperative waamnoma UA baqataa kana walumatti waan dhaabbate ka Tiraamp dhaabe kana dheengadda kan dhagahetti guyyaa 29 Juulaay dheengadda baasa wannaa godhan tokko jira beeksisa jechuudha. Okay, Juulaay 29tti. Beeksisi kun akka jedhu Seepteembar 18 takka 19 keessatti murteen takka ni dhuftii takkaahuun kun cufamtee achumaan haftee uummata hunda beeksisa godhanii takkaahuu guyyaa san baranii tajettu dhagahe hagam takka quba qabda. Oh, tana laayibiratti bara goeedduun irraa dubbadhee jira. Irraa dubbadheetiin jira tana amma duraas irra deddeebiitiin irraa dubbachaa ture tana. So tana itti deebina maaliif wanni haareen hin jirtu san irratti. Murteen guyyaa san jedhan sun akkasuma dhugaa? Akkam jaan? Murtee guyyaa Seepteembarii 18 kan dhufu kana keessa murtee takka tadhumaa himanii jechuudha gahe. Yookiin takka hubananii takka hojjufamtee. Tadhumaatii miti. Tadhumaatii miti. Tan Seepteembar 18 warra gartee approve ta'in keezii isaanii irratti marii godhuudhaaf deeman manni seeraa jechuudha. Manni seeraa isaan kana amma dura gartee wanni isaan irraa haasawaa jiran warra approve ta'ee san gartee akkamitti Ameerikaa fidanii dhaamire. Amma immoo wanni gartee Seepteembar 18 irraa haasawuuf deeman warra approve ta'in kana akkamitti keezii isaanii piroosesa godhanii karaa Ameerikaa fidanidha kan gartee irratti mari'achuudhaaf deeman. Ka warra duraan approve tahee irra walii galanii jiran. San irra walii galanii jiran. Inni eegalle garuu. Amma bikka gartee irra deebianii ilaalamuu qabdu takka takkaatu jira bikka san torbaan dhufu kana keessa gartee irraa duraan ati guyyaa arbaatti irraa dubbatanii takkaa'u irraa murteessan jaaniiti haasawaa turanii. Garuu fixuu hin dandeenye ati torbaan dhufu kana keessatti gabaabinatti gartee oduun ni baati. Oduun san ammoo warruma approve ta'e kana qofa irratti xiyyeeffati jechuudha. Akkasuma si gaafachuuf bakka thank you. Okay.
Abdi jirta? أي جرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جرات. بقى جرى لكم ركون كاب. جتوني باي تو كوس دين كتي فدا بيتا يعني فوجي وانا تي هوجتا galatoomii siin jedha beektaa isinuu dubbattanii wanni baay'ee dubbatamullee hin jiru anillee hara wanta fiduun qabu garuu beektaa waa'ee tokkummaa Oromoo isinis dubbattanii wallaahi laziim gubee waan mataa si madeessu waan gara waa hunda bakka seera balleessudha beektaa bakka gubannee bishaan qorraatti dhufnus waan qabbanollee agarre hedduu takka beektaa wallaahi kana rabbumatti dabarsuu malee waa'een kennaa kuni ati amma fakkeenya bakka keetitti wanni kun yaa baduu feetami dadhabni akkuma itti balleessinullee dadhabne madda isallee wallaallee akkuma gooramu bakka siin galu beekta kana rabbumti alaaf zaanii waan jedhin qabu sima dinqisiifachuudhaa fi waan ati haasoo ittiin ala wanna naasee fidu hin jiru beekta akkasii hedduu galatoomii jabaadhu ni hordofaa kee yeroo baay'eeti. Galatoomii dhugatti. Gaafii takka gaafachuu barbaada. Tole gaafadhu ayyee. Beekumsa kee hedduu takka hin dinqisiif. Ati barataadha moo maalidha? Sagalee tee tolchi sagaleen tee hin dhageeffamtuu walleenuu waan gurraa harkaa qabdaansa waan gurraa qabdaansa na fakkaata. Tolchi sagaleen hin dhageeffamu dhugatti. Caali wayi dhageessaan hin dhaga'u gama kiyyaan. Amma hoo? Okay. Caali kiyya dhaga'amaa? Encicce taabdi. Taab godhame. Taab godhaa harka keessaniin taab godhaa sheer godhaa. Dhugatti gartee wanni irraa haasawaa jirru yeroo ammaan tana nuti gartee akka sabaatti rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkoon nuti keessa jiru tana keessa amma fakkeenyaaf chaanala kanarratti gartee wanniin ani sila irratti xiyyeeffadhee isiniif himuu barbaadu akkaataa addunyaan itti jirtu kanaa fi polotika addunyaa kana gartee akkaataa isin itti ilaaltanii jiruu teessanii wajjin walitti hidhattanii waan guddina nuuf fayyadu keessa takkaa gartee naannoo keessa jirtan keessatti akkaataa itti irraa fayyadamtanii jiruu teessan itti jirtan kanarratti gartee yaada isinii dhiyeessuudhaaf. Itti aansuudhaan waa'ee reefijii irratti akkasumas waa'ee immigireeshinii irratti immigiraantis haa taatu carraalee adda addaa irratti gartee haasa'udha. Kana keessa nuti immoo wanni gartee namni kun irra hedduun tiktaak kanarra jiru kun yeroo takka hoggaa namni irra hedduun gartee jidduun akkasitti tiktaakiin cufamuuf deemaa jedhanii gartee akkasitti odeessaa turan san hoggaan namni tokko maal naan jedhan takka gartee haasoo isaanii gartee hogguun koomentii keessattis hogguun arkuu rabbi nurraa haa cufu rabbi nurraa haa dhabamsiisu hafuura baafannafaa warra juun erga arkaa ture inumaatu laayivii keessatti illee warra seenee gartee akkas naan juufaan arkaa ture. Yeroo san maaliif akkan akka isaan jaan gartee naaf hin galle irra hedduu nuti takka akkaataa carraa sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamnu wallaalleeti immoo namni biraa gartee nurra daran itti fayyadamuu dandeetti immoo maali waan juutu gartee naan galiin gaaffii natteeheetiin irra deddeebi'ee laalaa dhageeffachaa ture. Dubagaa viidiyooleen namni asirratti bahee haasa'u. Ani dhugaadhaan isiniif namni hundinuu gartee walqixa beekaa ta'uu qabaadhaa miti. Walqixa waa understand godhuu qabaa miti.
walqixa gartee tarkaanfachuu qabaa miti. Nuti ummata biyyaati. Nama gartee naannoo tokkooti miti. Biyya nuti. Warra gartee biyya guddoo qabu tokko. Ummata biyya guddoo qabu. Gisee jaan biyyiti takkama fakkeenyaaf Ameerikaa keessa naannoon Ameerikaan kun qabdu yoo xiqqaate gartee isteeta 50 fi wayi. Isteetan 50 fi wayi kana keessa inumaatu naannoon adda addaa afaan Ingiliffaa kanallee akka gartee loqoda adda addaa qaban. Akkasuma san waan naannoon san beekamtuutu jira. Gama kaaniin fakkeenyaaf biyya gartee akka amma Ameerikaallee gartee akka uummata biyya teenyaatti gartee fakkeenyan taatu dila san maaliif Ameerikaan biyya yeroo gabaabduu keessatti jaaramte. Biyya gartee fakkeenyaaf biyya isin beektan biyya akka Iiraan fa'aa gartee yoo fudhatan dhugaa dubbachuuf Iiraanii fi Itoophiyaan takkaa'u gartee naannoon keenya kophaa isaattuu Iiraanii fi Itoophiyaan wal fakkaatan akkaataa isaan itti ijaaramanitti. Iiraan tuni biyya gartee kutaa hedduu qabdu. Kutaa gartee akkama Itoophiyaa keessa kutaa hedduu jiraami kutaa hedduu qabdu. Kutaa hedduu kana keessa kutaan kun hundinuu saba adda addaa qaba. Tana beekaa. Saba adda addaa kana keessa sabni kun hundinuu maasis alaabaa adda addaa qaban. Isin eegaltee waan inni isinii jiru. Akkasuma san aadaa adda addaa qaban. Afaan adda addaa haasawan. Nyaata akkaataa isaan itti godhatanuu wal adda. Jarri kun. Amantiidhaanis akkasumatti wal adda. Hundi isaanii ishee aadaa miti. Amma namni tokko tokko hogguu gartee Iiraan irraa maqaa dho'itu Iiraan tuni akka gartee biyya takka, gosa takka, amantii takka akkasitti taate itti fakkaatti. No, san dogoggora. Iiraan tuni isin gartee guyyaa biraa irraa yaasofna. Garuu immoo Iiraan tuni biyya gartee akka biyya teenyaati. Gabaabinatti. Biyyi teenya aadaa amma fakkeenya Oromiyaa keessa gartee aadaa adda addaa jiraachuun loqonni adda addaa jiraachuun akkasumas sanitti nyaataanis gartee waan adda addaa qabaachuun keenya kuni waan akka malee guddaadhaati waan akka malee gartee nuti biyya tahuu ummata gartee aadaa jabduu qabu tahuu keenya garsiisa. Oromiyaa malee gartee naannoon biraa waan aadaa jaaniin ka qabu ni takkata. Dila sanii miti. Garuu immoo kana keessa gartee warri dhugatti namni gaa asirratti bee haasoo kun hundi isaanii gartee walqixa beekuu qabanii yaanni juusan walqixa beekuu qaban. Walqixa gartee ummata keenyaaf aadaa teenyaaf akkasuma jijjiirama bareedaa hawwuu qabani hin qaban. Irra hedduun isaanii barnoonni isaanii gartee barnoota gosaa qofa. Gosarraa haasa'uu. Gosti isaan irraa haasa'an tun ifiifuu gosa akka taate eessaa kaate eessatti akka deemtu hin beekan. Warri immoo naannoo irraa haasa'us naannoo tana gartee ittuma himame malee dhageettiin beekan malee irraa dubbisanii wanni isaan beekan takka illee hin jirtu. Kitaaban hedduutu jira kan aadaa biyya teenyaatii fi akkasuma san guddina gartee kutaaleen adda addaa qabu. Karraa haasa'u hedduutu jira. Sanirraa illee hin baranne. Hin dubbisne. Irra hedduun isaanii gartee waan kitaaba dubbisuu waan inni ta'e hin beekan. Warra akkasii saniitu asirratti ol bahee gosarraa haasa'u. Kutaarraa haasa'u. Warri amantiirraa haasa'us akkasuma. Maaliif akkasii gartee guddinni keenya maaliif akkanatti qaachuu barbaadee warri kanaa kun gartee
akkanooti maayikii qabatanii takka agartee tiktaak irratti ol bahanii dubbachuuf jecha isaan ekspertiidhaa miti. Isaan bikka gartee irraa haasoon san bikka bu'uu hin danda'an. Wanni inni isinitti himuu jiru. Arraan tan ammoo biyya teenya keessatti warri gartee akka gartee opposition party nama Jawaarfaan deeggaranii fi qophiin isaan adda addatti gartee gaggeessaa jiran waan addaa keessa jirti. Gama kaaniin mootummaan mataa isiitiifis qophii addaa godhaa jirti. Akkasumas Oromiyaa keessas balaa adda addaatu deemaa jira. Balaan ta ummata keenya fixaa jirtu deemaa jirti. Karaa gartee uumaatiinis haa taatu, karaa gartee namni godheenis haa taatu, akkasumas jijjiirama poolitikaa naannoo saniitiinis illee taate waanuma addaatu deemaa jira. Kana hundi irraanfannee, kana hundi gartee kan nama quban qabnetti ijeerraa guduunfannee garuu immoo asirra baanee gartee waan jiruu teenya tan boruu tan hin jijjiirrerraa haasoonis faayidaa takka illee hin qabu. Amma sila asirratti gartee poolitikaa addunyaadhaa hedduun sila isinii barbaada. Waa'ee jijjiirama immigireeshinaa irraa hedduun isinii irraa himuu barbaada. Akkasumas waa'ee refuujiidhaa tan biitiitiin godhaa jirtu irraa illee isinii himuu barbaada. Garuu immoo isin waan san dhaga'uudhaaf qophiidhaa miti. Tan agartee beekuutu isinirra jira. Namni hogguu beelawe dhugaadhaan gartee hogguu beelawe waan nyaatu addan filatu. Yeroo hedduu gartee yeroo takka takka amma ijoollee tiyya wajjin taphadha yeroo takka takka. Hogguu wajjin taphadhu waa nyaachuudhaaf gartee beelawanii jirra faanaan jedhan yeroo takka takka hayyee beelawitanii jirtan. Kana nyaachuu feetan moo kana nyaachuu feetan jeetee wajjin taphadha taphaaf. Lakkii kana nyaachuun feenu hayyee lakkii kanaas nyaachuun feenu. Kanoo kanaas nyaachuun feenu naan jedhan. Ka isaan nyaachuuf deeman ka isaan nyaachuu fedhan niin beeka. Ammoo beekaatiin gaafadha. Hogguusaan dhugatti gartee akka beelan qabne naa gala. Namni dhugaadhaan beela qabu nyaata hin filu. Tana gartee ni beektan isin warri gaa biyya teenyaa irra hedduun keessan ni beektan. Dhugaan yoo beela qabaatte nyaata hin filtu. Amma gartee beelumarraa bahuu barbaadeetteeti waanuma si dhiyaatu nyaatta. Dheeboo qabaatte waanuma si dhiyaatu fuutee dhuyda bishaan ta'us soodaas ta'us waanuma fedhee waa taatu. Aannan illee yoo ta'e. Namni immoo dhugatti gartee beela hin qabne, namni gartee rakkoo keessa hin jirre, namni gartee dhugatti jijjiirama gartee mataa ifiitii fi saba fiidhaa waa takka illee hin barbaanne ta'e waanuma hunda ajandaa godhatee irraa haasawaa isiniin jechuudhaaf. Waanuma hunda. Isin namni irra hedduun gartee amma fakkeenyaaf yeroo dur illee wamee wanta kaan isiniin dur warri irra hedduun keessan gartee warri amantii islaamaa hordoftan dur sheekottiin teenya wanni isaan hedduu irraa haasawan irra hedduu gartee wanni isaan irraa namaa himan maal warri amantii islaamaa hordoftan jechuutti hin jira. Irra hedduun isaanii dur wanni isaan irraa namaa himan azaaba irraa namaa himan. Azaaba qofa wanni isaan irraa namaa himan. Wanni akkasii azaaba nama nayitti, wanni akkasii azaaba nama nayitti, tanuma wanni isaan dur irraa namaa himan. San maal jaaniin hogguu gartee irraa baratte.
It's called psychology of scare tactic. Like